Hello, how are you students? Akkam jirtu barattoota? Har'a iskoolaastikii lesanii sadaffaa isiniif qabadhee dhufeera. Iskoolaastikiin aptituudii har'a nuyi hojjennu qormaata bara 2012 yookiin 2013 ta'a jechuudha. Xiyyeeffannoo keessan GO 17 TUB gochuu hin dagatinaan afirraa kooti. GO 17 TUB miidiyaa egeree dhalootaadhaaf onnatee hojjechaa jiru. Share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaan afirraa kooti. Section 1, verbal reasoning, questions 1 up to 11. Direction, question 1 up to 3 consists of words printed in bold letters, followed by 4 other words. So choose the word that is mostly similar in meaning to the word in capital letters. Question number 1. He has reached the world. Fomenting violence against the West. Jechi hiika nuyi barbaannu fi fomenting kan jedhu ta'a jechuudha. Fomenting lammilau ነው የምንፈልገው achaafichi. Kanaaf fomenting jechuun akka galumsa hima kanaatti maal jechuudha? A. Subduing, B. Instigating, C. Planning, D. Negating. Barattoota. Fomenting jechuun maal jechuu akka ta'e ibsa kanatti aanurraa haa hubannu. Gara isaatti isin fudhee deema. Look, he has reached across the world, fomenting violence against the West. Fomenting jechuun warraaqsaaf kakaasuu, maasaammas, goolsisuu nu ta'a jechuudha. Fomenting warraaqsaaf kakaase, jeequmsaaf kakaase, maasaammatsa kan jedhu ta'a jechuudha. Subduing jechuun to'achuu, seera jala oolchuu, maqoxaaxar hiika jedhu qabaa jechuudha. Itti aanee planning jechuun karoorsuu jechuudha. Instigating jechuun si'eessuu, kakaasuu, maasaammas, gooliidhaaf kakaasuu jechuudha. Negating jechuun immoo faallessuu jechuudha. Maaf faalas isa jedhamu sana. Kanaaf fomenting jechi jedhu instigating jecha jedhu wajjin hiika wal fakkaataa qabaataa jechuudha. Baay'ee gaariidha. So the correct meaning of fomenting is instigating, B. Making violence. Question number 2. My sister came back to find her house in shambles. Obboleettiin koo gara manaatti gaafa deebitu manni ishee qindoomina isaa dhabee taa'umsi tokko gama, taa'umsi tokko gamana, meeshaan tokko gama, meeshaan tokko gamana, seetiingii isaa kan dhabe itti deebite. A. Neat, B. Ruin, C. Mess, D. Disorder. Tokko tokkoon ammas hiikawwan A, B, C fi D waliin haa ilaallu. Gamanumaan gara achiitti isin geessa. Shambles jechuun jeeqamuu, misqilqiliinsaa kan ba'e, disorder kan ta'e, meeshaan tokko gamaa, meeshaan tokko gamana, mana keessatti si mudatee hin beeku, manni keessan qindoomina isaa gadhiise, soofaa bira akkatti dabartan dhabdanii yookiin taa'umsi karaarra dhufee saaniin nyaataa, maastaxabayaan wantoonni adda addaa karaa cufanii mana keessan bareedina isaa yoo dhowwatan maal jedhama? Shambles jedhama. Sun immoo disorder ta'e jechuudha. Neat jechuun qulqulluu, ንጹህ. Ruins jechuun balleessuu, ማበላሸት. Mess jeeqamuu, መረበሽ. Disorder የተዛባ። Kanaafuu shambles jechuun disordered jeeqame. Jeeqamee isa sammuu miti. Jeeqamee isa qindoomina manaaf ta'uuti. Manni keenya seetiingii isaa dhabee kan itti jennu jechuudha.
Mees jechi jedhu garuu sammuudhaan jeeqame jecha jedhu wajjin deema waan ta'eedhaaf inni manni qindoomina keenya dhabu wajjin walitti dhufu jechuudha. So the answer is D. Question number 3. Which of the following words cannot go with others? Jechoota armaan gaditti kennaman keessaa kanneen biroo wajjin kan deemuu hin dandeenye isa kamiidhaadha? Adda kan ta'e kamii jechuudha? የተለየው የቱ ነው ነው? A. rain, B. snow, C. wind, D. sky. Barattoota sakandii 3 isiniif kennee mee deebii keessan adda ta'e agarsiisu isa kami? Baay'ee gaariidha. Sky yoo jettan deebiin keessan sirriidha. Sababni isaas rain, snow, wind, rooba, cabbii fi qilleensi elementoota weather and climate jechuudha. Skyin garuu samiidha. Kanaaf inni adda. Direction 2 question 4 up to 30 deal with logical and analytical reasoning. Choose the correct answer that you think is most appropriate among the given alternatives. Question number 4. Which two statements prove that Lemlem and Samuel are married? Kanneen armaan gaditti eeraman lamaan keessaa Lemlemii fi Saamu'eel akka wal fuudhanii jechi ibsu isa kami? A. Lemlem is married to Alamu's only brother. Lemlem obboleessa Alamuu kan ta'e tokkotti heerumte. B. Lemlem married her high school sweetheart. Lemlem barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti nama baay'ee jaalattu tokko nama laphee ishee ta'e tokkotti heerumte. C. Samuel and Lemlem love each other. D. Alamu has the same parents as Samuel. So, which one is the correct that proves Lemlem and Samuel are married? A. C and D. B. A and C. C. B and C. D. A and D. Kanaaf B maal jedha? Lemlem married her high school sweetheart. Lemlem barataa hiriyaa ishee sadarkaa lammaffaa waliin baratte laphee irraa jaalattu tokkotti heerumte. Samuel and Lemlem love each other. Saamu'eelii fi Lemlem baay'ee wal jaalatu. Kanaaf Saamu'eelii fi Lemlem wal jaallatu yoo ta'e Lemlemii fi Saamu'eeltu wal fuudhee jechuudha. So the answer is B and C. The correct answer is C. Question number 5. Which two statements prove that Eleni is a doctor? Eleniin dooktarii ta'uu ishee himni sirriitti ibsu kami? A. Eleni loves people. B. Eleni's father is a teacher. C. Eleni's brother is a doctor. D. Eleni has the same job as her brother. Barattoota deebiin keessanii Eleniin dooktarii ta'uu agarsiisu isa kami? ተማሪዎች Eleni ዶክተር መሆኗን የሚያሳየው መልሳችሁ የቱ ነው? baay'ee gaariidha. Eleni loves people dooktara ta'uun agarsiisu. Eleni's father is a teacher agarsiisu. Eleni's brother is a doctor. Again, Eleni has the same job as her brother. The answer should be C and D. So the answer is obboleessi Eleni dooktariidha. Hojiin Eleni akkuma obboleessa isheetiitiidha. Kanaaf caaf daatu deebii ta'aa jechuudha barattoota. Question number 6. Which two statements prove that Hannah is younger? Hannaan ijoollee ta'uu ishee kan mul'isu
kanneen armaan gadii keessaa isa kam? ሀና ልጅ መሆኗን የሚያመላክተው ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የትኛው ነው? ኤ ሃና ሊቭዝ ዊዝ ሄር ብራዘር። ቢ ሃና ኢዝ ዘ ሊትል ሲስተር ኦፍ አለሙ። ሲ አለሙ ኢዝ ኤ ስቲል ስቱደንት። ዲ አለሙ ሃዝ ጀስት ተርንድ 14 years. So which one is the correct one? A, B and D. B, B and C. C, C and D. D, A and C. Haannaan daa'ima ta'uu kan mul'isu yookiin ijoollee ta'uu kan mul'isu kami? Sakandii 2 isiniif kennaa. Deebii keessan adda baasaa. Baay'ee gaariidha. Biin Haannaan mucayyoo quxisuu xiqqoo obboleettii Alamuutii jedha. Diin immoo Alamuun iyyuu reefu waggaa 14ffaa qabataa jedha. Haannaan obboleettii quxisuu Alamuutii. Alamuun iyyuu immoo reefu waggaa 14ffaa qabata. Kanaaf Haannaan quxisuu Alamuutii jechuudha. Alamuun waggaa 14 qabatee jira waan ta'eedhaaf. So ijoollummaa ishee kan mul'isu B and D. A is the correct answer. Good. Question number 7. Which statements prove that Mulalam is a lawyer? Mulalam abbaa seeraa ta'uu kan mul'isu kami? Mulalam የህግ ባለሙያ መሆኗን ዳኛ መሆኗን የሚያመላክተው የቱ ነው? ኤ ሙሉ ዓለም ሊቭዝ ዊዝ ሄር ፓረንትስ። kun dhimma keenya miti. B ሙሉ ዓለምስ ማዘር ኢዝ አን አካውንታንት. kunis deebii keenyaaf nu ta'uu hin danda'u. C ሙሉ ዓለም ሲስተር ኢዝ ኤ lawyer. obboleettiin ሙሉ ዓለም abbaa seeraati. D ሙሉ ዓለም has the same job as her sister. ሙሉ ዓለም hojii kan obboleettii ishee fakkaatu qabdi. Barattoota dubbisan siniif dubbisa irratti hundooftanii deebiin keessan kam akka ta'e adda baafattanii baay'ee gaariidha. C fi D dha yoo jettan deebiin keessan sirriidha. So the answer is C and D. Why? 1. ሙሉ ዓለም sister is a lawyer. obboleettiin ሙሉ ዓለም abbaa seeraati. ሙሉ ዓለም has the same job as her sister. ሙሉ ዓለም immoo akkuma obboleettii isheetii hojii obboleettii ishee fakkaatu hojjetti. Kanaaf ሙሉ ዓለም abbaa seeraati jechuudha. Conclusions. Choose the conclusions which logically follow from the given statement. Crows are black. Quroowwan gurraachadha. All black birds are loud. Simbirroowwan gurraachi hundumtuu ni iyyu. All crows are birds. Quroowwan hunduu simbirrootadha. Therefore, A. all birds are black. 2. all crows are black. C. all birds are loud. 4. all crows are loud. A. only 2 and 4. B. only 3 and 4. C. only 2 and 3. D. only 1 and 4. Crows are black. So all crows are black. All black birds are loud. So all crows are birds. So the correct answer is 2 and 4. A. Quroowwan hunduu gurraacha.
simbirroowwan hunduu simbirroowwan gurraacha ta'an hunduu ni iyyu. Quroowwan hundiyyuu immoo simbirrootadha. Kanaaf all crows are black? Yes. Number 2, all crows are black. Why? Because all birds are crows. All crows are loud. So the answer is A. Question number 9. Mike finished ahead of Paulos. Mike Paulosiin dursee hojii isaa xumure. Paulos and Birhaanuu both finished before Lamma. Paawulosii fi Birhaanuun ammoo Lammaa dursanii xumuran. Orion did not finish last. Orion xumura irratti hin xumurre yookiin Orion nama isa xumura irratti xumure miti. Kanaaf who was the last to finish? Namni dhuma irratti xumure eenyu? A. Paawulos, B. Birhaanuu, C. Lammaa, D. Orion. Barattoota. Paawulos Maayik Paawulosiin dursee xumure. Paawulosii fi Birhaanuun immoo Lammaa dursanii xumurani. Orion garuu nama dhuma irratti xumure miti. Kanaaf namni dhuma irratti hojii isaa xumure eenyure? Who is the person finish his works or accomplishments at the last? Should be Lamma. So the answer is C. Why? Because Orion do not finish at the last. Mike finish before Paulos. Paulos and Birhaanuu also finish before Lamma. But Lamma is not described well. So he should be finished at the last. The answer is C. Egaa gaaffiin loojikii akkas akkasii qormaata keessan irratti ni dhufu. Isinis sirriitti qophooftanii loojikiidhaan yaadicha yaaduudhaan akka deebistanii gamanumaan isin yaadachiisa. Kun GO Lesson 17 Tubeedha. GO Lesson 17 Tubein miidiyaa egeree milkoomina dhalattootaaf hojjetu. Miidiyaa milkoomina egeree barattootaadhaaf hojjetu tumsuun, bira dhaabbachuun, share, like, subscribe, comment gochuun dirqama lammummaati. Itti fufna. Let's continue. Question number 10. At university, 3 girls, Almaz, Sophia, and Samra are dating 3 boys, Mikhail, Thomas, and Maru. Almaz is dating a Mikhail. Pardon once. Almaz is dating Mikhail. Sophia is not dating the physics major. Samira is not dating the theater major. Mikhail is a biology major. Maru is not majoring theater. Which of the following statement is correct based on the above informations? A. Only Almaz and Sophia are dating 2 of the students. B. Almaz is dating a theater major. C. Samira is dating Maru, who is majoring in a theater. D. Samira is dating Maru, who is a physics. Look, Almaz Mikhail isa biology baratuun beellamtee argatte. Soofiyaan isa fiiziksii baratuun hin quunnamne. Kana jechuun isa tiyaatira baratuun quunnamtee jechuudha. Mikhail biolojiidha.
Maaruun fiiziksiidha. Tiyaatirii kan baratuun quunnamtee jechuudha. Samiiraan tiyaatira isa baratuun hin quunnamne. Maaruun tiyaatira miti kan inni baratu. Maal barataa? Fiiziksii ta'uu isaati. Kanaafuu Almaaz, Mikaa'eliinii fi Soofiyaan ammoo maaruu quunnamaniiru jechuudha. Deebii keenya kan ta'u kanaaf isa kamii? Deebii keenya kan ta'u Almaaz and Sofiyaa are dating two of the students kan jedhu ta'a jechuudha. The answer is A. Again, Ethiopian University entrance examination for 2011 June 2090, which means bukuleetii koodiin isaa 22 saabjektii koodiin isaa duwwaa 3 kan ta'e irraatiin gaaffiiwwan itti aanan waliin hojjenna. Kanaaf gaaffii kana ilaalaatii barbaadaatii viidiyoon keessan isiniif hojjetamaa jiru dhugaa ta'uu isaa asumarraan akka mirkaneeffattaniidhaaf akkasitti suuraa shiittii sanaa fudhadhee dhufe. Egaa barsiisaa waan hin ta'eef barsiisaan amalummaa isaatiin sobuu hin qabu. Barattoota isaa qindeessuu fi kakaasuudhaan akka isaan qayyabataniif akka isaan milkaa'an gochuu qaba. Hojii yuutuubii keessatti sobuunii fi barattoota akka hin taane gochuun cubbuudhas yakkadhas waan ta'eedhaaf wal amanaa deemuudhaan immoo waliin qayyabachuudhaan milkoomina iddoo gahuu qabnu sanaa fi galtee akka sabaatti qabannee deemaa jirru milkoomina barnoota irratti qabnu sana galmeessisuudhaaf dhimminee waliin hojjechuun barbaachisaadha yaada jedhu isiniif kaasuu barbaada. Isinis egaa barattoonni qomoo koo taatan barattoonni ijoollee biyya koo sabni koo sirriitti gaaffiiwwan ani isiniif hojjedhu xiinxaluudhaan qayyabattanii milkooftanii sadarkaa guddaatti akkanaaf ceetaniidhaaf gamanumaan hawwii koo hawwii GO lesson 17 TUB ta'uu isiniif dhibsa. Gaaffii kanatti aansanii dhufan ammas waliin hojjennaa gara gaaffii keenyaatti haa dabarru. Gaaffiin amma hojjennu analogiidha. Select the pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original capitalized pair. Question number 13. Belt jenne, waist yoo jenne, qabattoo jenne, mudhii yoo jenne jechuudha. A. bracelet jenne, wrist. B. shoe jenne, leg. C. stocking jenne, glove. D. watch jenne, arm. Isa kamtu sirriidha barattoota? Deebii sirrii ta'e adda baasuun qubee mataa keessanii qofaatti qabadhaa. Sana booda gaafa deebiin isiniif deebisuu mirkaneeffattu. Barattoota, beelt, waist, qabattoo mudhiif yoo jenne, bracelet, wrist, gumee dhumdhuma harkatti godhannaa jechuudha. Shoe for foot, not for leg. Leg kan jennu jilba keenyaa fi koronyoo keenya gidduu kan jiru sanaa jechuudha. Kanaaf shoon immoo kan inni ta'u yookiin kopheen kan inni ta'u faana miila keenyaatti malee isa koomee keenyaa fi jilba keenya gidduu ta'utti leg isa jedhamu sanatti miti jechuudha. Stocking gabarii. Fakkeenyaaf gabarii isa caammaa keessa kaawwannu jechuudha. Glove hands harkaaf. Watch wrist armiidhaaf. Barattoota, bracelet gumee kan godhannu harka keenya isa barruu keenyaa fi ciqilee keenya gidduutti argamu irratti waan ta'eef deebii keenya kan ta'u Eedha jechuudha. Question number 12. Native jenne, foreign yoo jenne faallaadha kun. Faallaadha. Native dhalataa biyyaa jenne, nama biyya ormaa yoo jenne, A. mean jenne, unkin. B. domestic jenne, home grown. C.
Nave jenne sophisticated. D local jenne import. Hiika faallaa walii kan qabu kami? Barattoota adda baasuun deebii keessan qofaatti barreeffadhaa. Barattoota native jechuun dhalataa naannoo, foreign jechuun dhalataa biyya alaa. Kanaaf natiiviin foreigniidhaatti yoo firooma ta'e, mean jechuun nama horii jaallatu, unkeen jechuun immoo hamminaa'aa. Viidiyoo lesanii lammaffaa irratti isiniif gadhiifame lakkoofsa 8ffaa yoo ilaaltanii qormaanni kun yeroo 2 deebi'ee kan dhufedha. Dhugummaa isaadhaa fi irra deebi'aatii viidiyoo lesanii lammaffaa irratti isiniif hojjetame aptituudii lakkoofsa 8ffaa dhaqaa ilaalaa. B irratti domestic jechuun madaqaa jechuudha. Home grown jechuunis kan manaa jechuudha. Kan manaa jechuun kan madaqe jechuudha. Kanaafuu domestic jechuun home grown jechuudha. Kan manatti guddate, kan manatti dhalate jechuudha. Kanaaf hiika wal fakkaatu malee hiika faallaa hin qaban. Nave jechuun garraamii, gara laafessa, toleessa jechuudha. Sophisticated jechuunis tolaa jechuudha. D irratti local jechuun naannoo keessaa, import jechuun immoo naannoo alarraa jechuudha. Kanaaf faallaa kan ta'e local import kan jedhu ta'a jechuudha. Deebiin keenya D'dha. Gaaffii 13ffaa. Question number 13. Hire is to fire as select is to blank. Hire jennee fire yoo jennee select jennee maal jennaa? Kunis jecha faallaa waliiti. A receive, B reject, C admit, D employ. Select jennee reject jenna. Haquu filachuu jennee haquu. Question number 14. What is to destruction? As germ is to A bacteria, B diseases, C doctor, D hospital. Barattoota deebiin keessanii B dhukkuba yoo jettan sirriidha. What is to destruction? Waraanni qabeenya miidha, hin balleessa, kiraayisisii uuma yoo jenne jarmiin dhukkuba fidaa jechuudha. Quiet is too noisy and calm is too blank. Callisaa jenne jeeqaa iyyaa yoo jenne calm jenne maal jenne? A slow, B arrogance, C dormant, D agitated. Amala toleessa callisaa calm jenne, agitated nama jeequ, nama aaru, nama mufatu. Agitated jenna jechuudha. So the answer is D. 16. Synonyms. Extinguish. A ignite, B turn on, C switch off, D distinguish. Extinguish jechuun hiika gubuu jedhu yoo ta'u, as keessaa hiika kanaaf deebii kan ta'u ignite jechuun itti caaruu, itti lokkosuu jechuudha. So the answer is A. Independence. A individualism, B sovereignty, C colonialism, D cordiality. Students, which one is the correct? Independence. A individualism, B sovereignty, C colonialism, D cordiality. So sovereignty is the direct meaning of independence. Chaanalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanalaachun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ. Geolesson 17 Tube chaanalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu